Eid Mubarak baga isiniin ga'e warroonni amantii musliimaa hordoftan hundi keessanuu baga geessanii Eid Mubarak kan baranaa kan bira dhufu isiniin haa ga'u isiniin jedha. Ayyaanni ayyaana gaarii, ayyaana kabajaa, ayyaana tokkummaaf jaalalaan waliin dabarsitan kan namni biyya sirgatii biyya namaa keessa jirtan bira dhufu abbaa manaa keessan maatii keessan galtanii akka dabarsitan hawwii isinii qaba isiniin jedha. Akkasumas warroonni amantii kiristaana hordoftan baga tsoomii qixxee isiniin geessiniin jedha. Uummata qishtii uummata jaalalaa isiniin jedha baga geessanii ayyaanni ayyaana gaarii nuuf haa ta'u hunda keessaniif isiniin jedha. Eid Mubaarak kan baranaa geenye kan bara dhufuu isin haa ga'u hundi keessanuu isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nageenyi waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtaniif isin bira haa ta'u nagaan ana bira jiru akkasin bira jirus abdiin qaba isiniin jedha. Warroonni hin beekne yoo jiraate ani kennaa jaalalaa yookaan siifantuu jedhama isiniin jedha. Warroonni kennaa jaalalaatiin maatiin taane maatii ta'uu hin dagatina. Akkasumas warroonni siifaniin maatii taatan koottaa kennaa jaalalaatiin maatii ta'a. Subscribe, like, share godhaa. Warroonni duraan turtan immoo galatuumaa isiniin jedha. Uummata qishtii uummata jaalala. Egaa ayyaanni maal fakkaata? Nuree guyyaa kana ayyaana deemuuf taana isiniin jedha. Anaa fi maatiiwwan kiyyaa maatiin ani bira jiraadhu ijoollee kiyyaa jennee akkanatti deemu. Ijoollee kiyyaa isiniin jedhu ijoolleen ani guddisu soo ani kan deeme hin qabu waan ta'eef soo osoo hin qabaadhee irratti buunaa attan gammada soo wannan daa'ima kiyyoossuuf hin qabu garuu hin qabu isiniin jedhu. Kana fakkaata ayyaanni kinoo amma deemaa jirra. Beezawee waan sinni budhugaa rabbi guyyaa dhusanii nyaata wanni nyaanni hin qarrasne bakka deemnirree bakka bishaanii soo nan diragadde dhugaa. Kanuma bichaas waraabessi hin jedha. Ayyaanni maal fakkaata? Baay'ee nama gammachiisa. Bishikki jechaa jirtu, itti gammadaa jirtu isiniin jira. Egaa baga gammaddanii hundi keessanuu isiniin jira baga geessanii Eid Mubarak hedduu tokko das nama jedha. Ayyaanni dhugaa kana ani ramadaanni baranaa dhugaa dubbachuuf taanan akka barannaa salphate tokkotti nagare dhugaa rabbi naaf salphate bara kana tsoomiin keenyaa fi tsoomiin warra kiristaanatii fi musliimaa wal irra bu'e waan ta'eef ani irra tsoomaan ture. Ani amantiin kiyya kiristaana soo tsoomaan jira agaamma keenya yaa torbee sadiitti galuuf deema. Akkasiin jira garuu baay'ee tokko nama gammachiisa. Agama kanatti gammadee of course baay'ee das na jedha. So akkas ture das nama jedha nama gammachiisa hedduu tokko yeroo hunda walirra bu'anii maaliif jennaan hojiin irraa akkas mara namatti hin baay'atu. Madadaa tsoomis yoo fakkeenyaaf ijoolleen kiyya bara darbee hin tsooman turanii bara nammoo umuriin isaanii ga'ee tsoomaa turanii soo bakka tokkotti hojiirree bakka tokkotti hojjeta waan ta'eef akkas mara hojiin natti baay'anne akkasii ana naa salphatee jira ture. Dhugaa hedduu tokko bara kana ana baay'ee tokko jiini tokkichi kuni guyyaa tokko natti fakkaate guyyaa dhumee nagarree akkas fakkaatan isiniin jedha. Yaa agartanii jirtu qabsoon gisee ramadaana kana yeroo yeroodhaan waggaadhaan qabsoo akkasumatti fufamee jira. Qimamiin mana madaamu akkasumatti qabsoo ishii bara baraan itti fuftee jirti. Qabsoon ishii bara baraan na deebifama. Xumurri ishii yookaan bilisummaan ishii aga kaayyoo ishii biyyaa san galmaan geechuudha. Aga kaayyoo sun galma hin geenyetti qabsoo ishii shamarreen mana madaamu jirtu qimamiin mana madaamu qabsoo ishii inuma qabsoofte aga bilisoomtu aga bilisummaa argamtu. Bilisummaan ishii yoomimmoo yoo jettan aga kaayyoo ishii san waan baateef san biyya ishiitii waan baateef san waan maatii ishii istee dhufteef san aga maatii ishii jijjiirtutti aga of jijjiirtutti qabsoon ishii attuma fufaa ni mo'atti ni injifatti ni mo'atti qimamiin mana madaamuu keessa soo qabsoon waggaadhaan qabsoon kun shamarree mana madaamuu keessa hojjettu yookaan qimamii mana madaamuu keessa hojjettu waggaadhaan itti banamaa jechaadha. Qabsichi waggaa tokko kan dhufuudha. Saniin booda immoo qabsoo sanis osoo hin muufatin osoo hin salachaamin qabsoo san dugda ishii hidhattee mudhii ishii hidhattee itti fufaa jirti. Ammarree itti fufti. Egaa qabsoon kun aga ji'a tokkooti. Haga ji'a tokkoo san dugda ishii hidhattee qawwee ishii jabeeffattee attee galti jechaadha. Qabsoon ishii kan dhumuu muti. Haga ji'a tokkoo san yoomiyyuu sodaattee
sodaattee harka kennitee hin bittu. Qimamiin mana madaamu jechaadha. Inumaatti fufti dugda ishii hidhatteetuma akkuma isiniin jedhe bilisummaan ishii immoo kan qabsoo adda kutuun ishii yommuu kaayyoo san wanna dubbatte san wanna yaadde san wanna kaayyoo ishii biyyaa baase san hoo galmaan geessee qofa. Aga ishiin galmaan hin geessinetti qabsoon inumaatti fufa jechaa jirti qimamiin mana madaamu keessa. So qabsoon akkuma eegaleetti jira isiniin jedha. Bara dhufus akkasumatti qabsaa jirra. Bara dhufte. So qabsoon keenya amma kaayyoo keenya galmaan geenyu amma bilisumnutti ni qabsoofna. Amma waan yaadne san bira geenyutti guyyaa kaayyoon keenyaa fi bilisummaan keenya dhugaa san arganne qabsoo keenya waan qabsaa turreef waan yaadne san waan barbaanne san arganne waan ta'eef karaa nagaatiin araaramne karaa biyya keenya bilisummaadhaan deemna isiniin jedha. So dhugaa dubbachuuf taananii waan hedduudha dhugaa. Akkuma agartanii ana akka kootitti bara kana hedduu tokko na gammachiiseera akkuma nama jedhee hedduu tokko hojiin irra haga tokko. So yaa akkasuma isiniin jedhamu guutumaan guutuutti guyyaa hunda hojiin akkas maraa miti garuu inuma jira. Bara darbeerra bara kana jijjiirama argee jira haadha. Bara darbee ijoolleen hin soomanii jarri ni soomu. Ijoolleedhaaf irra hojjedha ganaa galgalarree jaraaf hin dadhaba. So baay'ee tokko. Garuu amma yoo ta'e immoo bakka tokkotti agartanii jirtu. Hamma soomee erga bahee qursii jetta misaa jetta osoo qursii hojjettu misaan gaa osoo misaa jettu immoo qursiin gaa osoo mana keessa hirmatti jettu osoo bakka manaas dhattee maali sooddu oduun boqatiin bakka galgalli lixxee jechaadha. So shamarri biyya Arabaa dhugaa ishee goota akkanaa ishii dugda ishii hidhattee mudhii ishii sadhattee osoo qursii nyaatin osoo misaan nyaate osoo qursii nyaatin misaan kanatti ga'uusa osoo ishiin ganama isa uffata ganamaa saniin lafa martuu warri hojii oole warri ala bahee dhufe itti deebi'a. So namni tokko shamarran biyya Arabaa bultiidhaaf hin taatu shamarran biyya so kan biyya bultiidhaa ta'uufus itti immoo kan hin beekne shamarree biyya Arabaati kan bultiidhaa ta'u. So ishii waan hunda keessa dabarti. Ishii jireenyi maal akka nama godhu beektu. Ishii haalli bultii namaa jireenyi biyya namaa jireenyi mana namaa maal akka ishii godhu akkaataa maallaqaatti fidde kan beeku ishiidha kan gubatee beeku ishiidha. So namni hin beekne shamarran biyya Arabaa akka waan qabdi kanatti ilaala. Shamarran biyya Arabaa jechuun goota caaltudha. Shamarran biyya Arabaa jechuun goota caaltu goonni goota caalu eenyu jedhan shamarran biyya Arabaati. Shamarran keessa shamarran addunyaa kana keessa shamarran addunyaa kanarraa isheen duraa yookaan isheen iddoo guddaa qabdu shamarran biyya Arabaati. Shamarran kamiyyuu qaaliidha jechaa miti. Shamarran haadha keenya abbaa keenya haadha obboleewwan keenya warra dhiiratisuu taane waan akkasii qabaachuun barbaachisaadha. So akkasiniin jedha kana fakkaata akkuma agartanii siniin jedhaga kana fakkaata asitti immoo baay'ee cillima ta'ee jira galgala dhumarra jechaadha. Bishaantu jira boota kanaan mul'atu malee akka agartanii cillima keessa ture barbaatin hin jiru. Akkana fakkaata bezawee baay'ee dasnam jedha bishaan daarii teenye turre mul'atu bishaanichi dhugaa uma fakkaatti akka cillimaa hin beeku bishaan waan takka mul'achaa hin jiru. Barbaatin achi hin turre hin beektu arabdoonni gaa waan akkana jaalatu dukkana keessa teenyee taphannee nyaannee dhunnee hedduu tokko dhugaa rabbi yeroo tokko iddoo ofiif kennu jechaadha. Akka keenya osoo hin taane waan qabasan irratti gammadu. Nuti garuu yeroo baay'ee yaa isaan ni beektu hojii dhabneenna waan qabnu kana yoo finnee rakkana jenna. Isaan akka keenya miti Araboo yoo agartan arra waan qaban lim godhanii nyaatanii lim godhanii dhuganii yoo dhumte isaa dhumtu yoo jiraatte isaa jiraata. Zawee garuu ni hojjetu maa dhabu. So keenya odoo hojjennee mallaqni haala qalliidhaan dhufu. Isaan kinoo jiree akkas isin jedha. Kana fakkaata egaa ayyaanni bara kanaa nama gammachiisa. Shamarreen madaamutti qabsoo keessa baatee jirti amma waggaa irraa ga'utti yoo xiqqoo beektu xiqqoo hin baay'ata nyaata baay'eetu hojjetamaa sanii malee
yeroo kamiyyuu sila hojiin keenya yeroo kamiyyuu hojiin keenya hojiidha akkasiniin jedha kana fakkaata asiniin jedha so baay'ee namatti tola garuu ayyaanni bara kana akkuma agartan hedduu tokko kan namatti tolu akkasiniin jedha Naga uggaarraatiin geenyutti galata waaqayyoo jenna. Kan uggaarraa immoo akka uggaarraatiin beekaka. So amma sanitti immoo waaqumatu beeka isiniin jechuu barbaade. So ayyaana bareedaa ayyaana gammachuu isiniif haa ta'u. Kan bara dhufu immoo hundi keenya biyya keenyatti galtee maatii keenya wajjin dabarsinu haa godhu.